Hi, akkamootanii. So dictionary akkuma data structure warra kaanii listii seetii fi tappilii functionoota adda addaa of keessaatti qaba. Functionoota nuni dictionary wajjin gaafa hojjennu fayyadamuu dandeenyu. Isa wajjin ilaalla amma isa gochuuf fakkeenyaaf dictionary haaraan uumadha. Dictionary kun information barataa qabata, maqaa barataa, ID barataa, bara barnootaa, subjectii barataa sana. Raaniin godhee dictionary sun create naa ta'eera. So fakkeenyaaf key dictionary kana keessa jiru tokko tokkoon ilaaluu yoo barbaanne maqaa dictionary keenya barataa keys function jedhamu fayyadamna. Raaniin godhee key dictionary kana keessa jiru tokko tokkoon naa deebisa. Value dictionary kana keessa jiru tokko tokkoon hin barbaade barataa values jedhee function values jedhamu yoo fayyadame raaniin godhee value dictionary koo keessa jiru tokko tokkoon akkasiin display naa godha. Key fi value lamaan isaa iddoo tokkotti yoon barbaade function items jedhamu jira isan fayyadama barataa items yoon jedhee kan execute yoon godhee key fi values akkasiin akka tappiliitti naa deebisa. Key fi values akkasiin natti himaa jechuudha. So functionoota kana keys, values, items yeroo baay'ee kan fayyadamnu loopii wajjiniidha. So fakkeenyaaf dictionary koo keessa loopii godhee key tokko isaa yookaan value tokko isaa print gochuun barbaade for value and barataa jedhee values yoon jedhee kana booddee print values yoon jedhee value yoon jedhee kan execute yoon godhee value dictionary koo keessa jiru tokko tokkoon display naa godhee so maqaa dictionary koo values jedhee function isaa asitti arginudha jechuudha. Akkasitiin print nu godhee ture. Loopii wajjiniin gaafa fayyadamna functionoota kana yeroo baay'ee gaafa isa loopii wajjiniin fayyadamnu akkasitiin print nu godhu. So fakkeenyaaf key isaa yoo barbaade immoo for key and barataa jedhee keys jedhee sana booddee print keys yoon jedhee kana raaniin godhee print keydha kana raaniin godhee so maqaa barataa ID baraa fi subjectii so key dictionary koo keessa jiru tokko tokkoon print naa godhaa jechuudha. So function isa item jedhamu immoo loopii wajjiniin gaafa fayyadamnu lamaansaa key fi value iddoo tokkotti loopii keenya keessatti lamaansaa attakkaatti loopii gochuu akka dandeenyu nu fayyada. Isa yeroo baay'ee kan faayidaa qabu actually isa wajjin ilaalla. For isa lamaansaa gatii loopii godhuu fi keys values gatii loopii godhuu fi variable tokko isaa nu qabatudha kan nu barbaachisu. Kan key nu qabatu asitti key goona sana booddee value jenna. Sana booddee n barataa maqaa dictionary keenya items jenna. Sana booddee keessa deemne printed goona garuu operation kana caalaa complicated ta'e hojjechuu dandeessu isaa wajjiniin key jennee value jedhee print naa godha jechuudha. Kun tokko isaa maqaa barataa ID barataa subjectii kana so fakkeenyaaf semicolonii gidduutti yoo kennu barbaade maqaa barataa akkasitiin print gochuun barbaade akkas gochuu nan danda'a jechuudha. So yoo argitan functionooti kun yeroo baay'ee kan isaan fayyadamanii loopii wajjiniinidha malee qoba isaanii qoba akkasitiin ofumaati akkani asitti argisiise kanatti kun ta'ini akkasitiin loopii keessatti yeroo baay'ee kan fayyadaman. So because so yeroo tokko key dictionary keessan keessa jiru duwwaadha kan isin interestii qabdan beekuu fi yeroo kaan immoo value dictionary keessan keessa jirudha yookaan immoo yeroo kaan wanta lamaan isaattidha kan isin interestii qabdanii wanta lamaan isaa akkaatti accessii gochuudha. Isaaf so functionoota kana yeroo sana fayyadamna jechuudha. Value yeroo barbaannu value, key yeroo barbaannu function isa keys jedhamu kana item yeroo barbaannu function isa items jedhu kana. So functionin tokko kan hin qabarii gochuu barbaadu functionin len jedhamudha. Functionin kun yeroo tokko dictionary keenya qabiyyee meeqa akka of keessaatti qabu baruu barbaanna. Isa baruufidha kan nuti fayyadamnu len jedhee sana booddee bracketii banee maqaa dictionary kun dabarsa raaniin jedhee qabiyyee dictionary koo qabiyyee afur akka qabudha kan inni natti himu jechuudha. Qabiyyee afur gaafa jedhu kiisaadha kan inni lakkaa'u qabiyyee afur dictionary keessa jiraanaan jechaa jira. Kanaan dura kan isin argisiise
Functionoota dictionary functionoota kan biraas qabaachuu danda'a. Isa kamtiin ilaallaa help jennee sana booddee maqaama dictionary keenyaatti dabarsina. Barataa yoon jedhee kanarraan yoon godhe functionoota dictionary wajjin fayyadamuu dandeenyu baay'ee nutti argisiisa. Asitti akka argitan items jedha, keys jedha, warreen isin argisiis jedha, pop item. So functionoota baay'eetu jira. Isa documentation isaa asitti dubbistanii akka barbaadantti fayyadamuu dandeessu. Garuu functionoota dictionary dhiyeessu keessaatti isa muraasadha har'a kan wajjin hin ilaalle. Okay.